السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني جرجرتور دكتور تابيك وجمتو تماتي كان لي عايشة ورجلت كركمتين ودي كيسنو بكوجة تاينا جني ربي بتاسي برازراتو على اللي فيديو تكانوا لي ديبنيت نجرا الحمد لله كربي نجا ولتي نديبسي ترتين كيسن حق الأمة فيديو كنا نفانا سووروني كان لك أنا فارات سبسكرايب لايك وتشولان كرماتي كياتي دبلا ما سنين جلا وايد دولار رابرنا وروني دورنا جبي سارتنا مو قد على توما أول رنا بيجي كنا صلوات بوسا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقول جتاني ربي بركة سنين أقولوا صلوات بوسون دقتنا سنين جلا وبفتوتا فيك وجمتوتا كيا إيجا هذا اللي فيديو مال قبضت أفتي جتشون كسني نولو هرمو هنا قبضتني أفه هنا رفين سكينا فبا يبريدا rifeensa haphatee sakkanuu fi habbatuu qulqullina rifeensaa bareedina rifeensaa baqa rifeensa caccabaan keessa jiru sun keessaa balleessutti waa hedduuf nu gargaara. Hinnaa fayyadamuu jaaladha. Akkamitti akka fayyadamee isiniif qooda jedhee achumaan viidiyoo isinii maree turtiin keessan haga dhuma viidiyoo kanaatti na faana ta'u anuma faana tura. Egaa ka hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kun hinnaadha. Akkuma isin argitan wantoota baay'ee hinnaa kanatti dabaleetiin fayyadamaan yeroo hedduu jechuudha. Akkuma isin argitan asii hinnaa qopheeffadheetiin jira. Kuzaama jira. Shunkurtiin qullubbiin shunkurtiis qola wajjin qullubbiilleen qola wajjin kuzaamaan jira. Ikliila jabal yookiin immoo roozmeeriin jira jechuudha. Sidiraalleen ni jira. Wantoota kanneen walitti dabalee akkamitti akka fayyadamnu haga dhuma viidiyoo kanaatti yoo na faana turtan kan wal fayyadnu ta'a isiniin jira obboleeyyan kiyya. Akkuma isin argitan kaa meeshaa irraa isinii dubbadheetiin jira. Akkaataa walitti dabaliinsa isaa immoo akkamitti akka walitti dabalu anuma faana turaana dhageeffadhaa isiniin jedha obsaanii. Kuzaama hinnatti dabalanii dibachuun baay'ee bareeda. Akkasuma qullubbiillee yeroo hinnaa laaffifannu itti daballee shunkurtii itti daballee qola wajjin keessumaafu biyyee isiisan akkuma jirutti irraa miicine jechuudha. Booda immoo gaccicirree qullubbiillee bakka hedduutti babaafnee qolma isii wajjin shunkurtii ammoo gara hiddaa shunkurtiin gara hiddaa yeroo hedduu baay'ee fayyada. Shunkurtiillee gara hiddaa hin darbinaa jechuudha. Yeroo makamu yoo shunkurtii fayyadamtan rifeensa keessanii fi gara hiddaa sanii hin darbinaa jechuudha. Faayidaa guddaatu achi keessa jira. Akkas isiniin jedhaa. Egaa kanarraa isinii dubbadhee gara dalagaatii isin dabarsaa. Akkuma isin argitan asitti distii fi bishaan qopheeffadheetiin jira. Bishaan kaasaa lamaa yookiin burcuqqoo lama itti dabalachuu dandeessanii. Fiddanii shunkurtii qola wajjin cirtanii fi akkasuma qullubbii qola waliin cirtan san fiddanii itti dabaltan jechuudha. Bishaan itti dabaltanii wajjin haa danfuu jechuudha. Danfisaa oloo hin taane diqqoma danfiftan jechuudha. Bishaan hanga isin ga'u kan duraas yoo isin jalaa xiqqaate deebitanii itti dabaltanii anama bishaan sun nan ga'u waan jedheef itti dabalee jechuudha. Haala kanaan danfee jira hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Yeroo dafuun diimataa jechuudha. Namni tokko shaayiidhaanis ni miiciqanii hangaruu takka abadan ergan hinnaa fayyadamuu qabee waggaa dheeraadha. Shunkurtii fi qullubbii bishaan kuzaamaa kanneenumaan hin laaffifadha jechuudha. Dhumarrattis wanti biraa wanni itti dabalu ni jira. Innis maal yoo jettan babbuunii jechuudha. Babbuunii ijaan itti dabala jechuudha. Hedduu tokko jarri kunniin rifeensaaf baay'ee tokko bareedaa mataa namaa qulqulleessuu fi inumaa maal jedhamaayyuu babbuunii sun jechuudha. Bakka shaampoon hin jirretti isuma qofaan jechuu babbuun ija qofaan warra miicatu jira jechuudha. Haala kanaan daffeetiin jira. Kuzaamaallee itti dabalee jira. Kiniin aljaballee roozmeeriis itti dabalee jira. Garuu yeroon itti dabalu ani kaameraan banaadha se'a. Inni cufaa jira. Akkasittiin yeroo itti dabalu san isiniin argine jechuudha. Eeguma shunkurtii sun daffitee ibidda jala dhaamsee ka'ee kuzaamaa fi kiniin aljabalii hin daffisu jechuudha. Bishaan ho'atti dabala. Haaluma kanaan jechuudha. Haala amma babbuun ija itti dabale kanaanii dhumarratti jara hundayyuu dhumarratti dabale jechuudha. Ho'uma bishaan ho'aa kan qullubbii keessa daffe kan shunkurtiin keessa daffe sanii wal fudhata malee wanni inni lafaa ka'ee wajjatti ho'isu hin jiru jechuudha. Yaani daffisu hin jiru jechuudha. Jara dhumarratti naqe kanneen hin daffisu jechuudha. Bishaan qullubbiitti daffise shunkurtiitti daffise san ho'aa isaatitti yoo dabale jarri kunniin achumatti laafee wantiin isaa itti nu ba'a jechuudha. Haala kanaan erga achitti daffee xiqqoo si'aa qorruu eegee keessaa saffaadheetiin jira meeshaa biraatitti
kunoo kana fakkaataa kuzaamaan akkasuma babbuun inni garri bullaa ta'ee gadi namaa dhufaa jechuudha. Bishaan kana wajjin yeroon isin keessaa saffaatanii gadi dhufaa, yeroo saffaatan ammoo carqii haphiidhaan saffaatanii yookiin immoo saffaadhaan saffaatanii baay'istanii akka dhama isaa san hunda fudhattanitti cuunfitanii jechuudha. Bishaan saniif laafifannaa waan ta'eef haala kanaan hinnaa agasiin barbaachisu fudhattanii nama hinnaa fudhataatiin jira. Bifa kanaan jechuudha. Hinnaa hagam akkasiin barbaachisu isintu beeka. An garuu kophaan dibadhu mana wajjin dibadha. Saniifuu hinnaa guddiseetiin fuudha jechuudha. Sidirii immoo maankaa 3 yookiin maankaa 2 yoo dabaltan gahaadha jechuudha. Sidiriif hinnaan garaagarummaa qaba. Yeroo tokko tokko sidirii illee hojjattis ni dibatamaa jechuudha. Waan wajjin dibatamu jira malee. Amma kun sidiriidha jechuudha kan dhumarratti dabale kuni. Hanni kun ni gahaa jechuudha akka nama fayyadama kiyyaatti. Kana fakkaata kunoo bifa kanaanii bishaan dura qopheeffattasanii hinnaa fi sidiraatti dabaltanii akkasumas zayituuna yookiin immoo zayitii jaallatanirraa waan rifeensa keessanii miini waan rifeensa keessaniif ta'urraa waan akka hinnaan kun mataa keessanirra turutti isin faana turuu danda'u. Zayitii daftanii hin dhiqanne yoo qabaatan itti dabalaa, garuu zayituun itti dabaleetiin jira. Maaliif zayituunni namarras turtu rakkoo hin qabdu waan ta'eef yeroo kamuu hinnaa haala kanaanii fayyadamaa baay'ee tokko jaaladha. Qullubbiitu keessanaa, shunkurtiitu keessanaa. Isin ammoo hin balfinaa jechuudha. Akkamitti shunkurtii fi qullubbii mataa dibanna jettanii ittuma dibadhaatuma laalaa malee isiniin jedha. Kana fakkaataa bifa kanaan laaffiseetiin jira hunda isaatu jechuudha. Haala kanaan hin furdistaniif hin qallistanis iddoo jireessa akka rifeensa keessanirra dhaabbatutti akka rifeensa keessanirraa hin kufnetti jechuudha. Yaani yoon haphatee rifeensa keessanirraa yeroo isin dibatan gadi jigaa waan ta'eef yeroo dibattanii akka namichi tanaatitti gubbaa gadi hin dibatina. Viidiyoo kana akkuma tasaa argee jennaanii irraa kutee bira kaa'ee maaliif hinnaan akkana gadi hin dibatamu jechuudha. Gubbaadhaa rifeensa keessan wajjaan qoodatii akka tanaatti dibadha. Ammatu sirrii dibatte jechuudha. Tan dura gubbaa gadaatu suni sirrii hin dibanne jechuudha. Kanaafuu rifeensa keessan bakka hedduutti wajja qoodatii hinnaatti dibadhaa. Hammi isin irra tursiisuu dandeettan ammoo sa'aatii 4 sa'aatii 5 isin irra turu hinnaan uumaa isin hin godhu jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon kiyya akka guyyaa har'aa galgalas dibattanii bultanii ganama dhiqachuu ni dandeessanii. Ganamas dibattanii galgala dhiqachuu ni dandeessanii jechuudha. Sa'aatii 4 5 yoo isin irra ture hinnaan uumaa isin hin godhu isin jira obboleeyyan kiyya. Viidiyoon kiyya akka guyyaa har'aa kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Turtii gaarii isiniin jedha. Like itu dagatina, share gochuun dagatina.